Akkam jirtan daawwattoota keenya bakka kara chaanaalaa keenyaan dhuftan chaanaala eFootbool Oromoo Geemar jedhus sabskiraayib laayik sheer godhaan nu jabeessaadha. Har'a eFootbool selekshin kontiraatii haarawaa qabatee waan dhufeef taphattoota kanneen akka Daanis Bergkamp, Frank Rijkaard, Daani'el Maasero, Paawulos Kaangin, Marko Reusee fi Ruus Koostaa. Iskiilii Daanis Bergkamp kan waliin ilaallu ta'a. Paasingii sirrii godhaa, diriibilingii gaarii fi fiinishingii gaarii qaba. Chaansii uumuu fi karaa giddugaleessa yookaan miidfiildarii taphachuufis carraa cimaa qaba. Kan biraa kan waliin ilaallu Frank Rijkaardidha. Difeensii miidfiildarii irra taphata. Ittisa irratti illee cimaadha. Kubbaa deebisuu fi kubbaan akka maddii hin kunneef illee ni taphata. Takilii jala seenee kubbaa jalaa fuudhaaf, eeriyaal du'eerii kubbaa samirraa deebisuudhaa fi miidfiildii ittisuudhaaf haalaan cimaadha. Kanatti aansee Daani'el Maasero kan waliin ilaallu ta'a. Seentiraal foorwardii irra taphata. Fiinishingii irra cimaadha. Bakka sirriitti taphataadhaaf ba'a yookaan poozishiningii gaarii qaba. Gool iskoorarii irratti illee gaariidha. Akorbaatikii irratti illee ni qaba. Kan biraa kan waliin ilaallu Paawul Iskooleesidha. Seentiraal miidfiildarii foorwardii diriibilingii fi paasingii bareedaadha qaba. Pileeyer meekarii yookaan kalaqa sirriitti chaansii uumuu ni danda'a. Attaakingii ijaaruu yookaan attaakingii irratti illee haalaan cimaadha. Karaa fuulduraa kubbaa fuudhaan attaakuudhaan baay'ee bareedaadha. Inni illee mircaa bareedaadha. Isatti aansee taphataan keenya Marko Reusee leeftii wiingar foorwardidha. Saffisa gaariidha qaba. Diriibilingii fi fiinishingii illee sirrii qaba. Loongi shuutii gaarii kaawuntar attaakii irratti illee baay'ee cimaadha. Haalaan bareedaadha. Isa yoo filattan illee barbaachisaadha. Isatti aansuudhaan taphataan keenya inni leejendii ta'e Ruus Koostaadha. Attaakingii miidfiildara foorwardii irra taphata. Paasingii addaa qaba. Siruu paasingii cimaa bareedaadha qaba. Pilee meekarii beekamaadha. Hiriyoota isaatiif carraa galchuudhaa yookaan uumuudhaa baay'eedha qaba. Akkasumaanuu sirriitti taphataa bareedaadha. Filannoo godhatan illee inni illee bareedaadha. Taphataan keenya inni torbaffaadha. Shiiningii Oonoodha. Attaakingii miidfiildaraa foorwardii irra taphata. Kilaasikaal nambartiinidha. Kubbaa taphaa ni qopheessa. Paasii sirriitii fi kireetiivii irratti illee baay'ee cimaadha. Gara fuulduratti baay'ee hin fiigu. Deebi'ee suutaan taphata. Taphataan keenya inni 8ffaadha. Maark Vaan Boomeel difeensii miidfiildarii foorwardidha. Ankarmaanidha. Sarara ittisaa irratti eega. Kubbaa balleessuu fi takilii cimaa baay'ee bareedaadha. Yeroo baay'ee bakka isaa gadi hin dhiisu. Bootaa isaa irraa hin deemu tasgabbaa'essuu tajjee taphata. Inni illee haalaan bareedaadha. Inni 9ffaadha immoo Daavid Seemen goolkiipparidha. Difeensiif goolkiipparidha. Haalaan bareedaadha. Kaayyoo isaa keessatti baay'ee tura. Kubbaa ol ka'ee bahu caalaa laayin isaa eega. Shot stoppeej gaarii qaba. Kanaafuu daawwattoota keenya bakka lamaan duwwaa hafte kana Riyoo Ferdinaandii fi Sergio Agueroon dhufuu danda'anii